gosoota jabeessaniif agarsiisa. Akkana jechuudha jallisu. Isa kanaadha baay'ee miilli isaa sadii baay'ee ittiin jechuudha. Maasii jechuu barbaade sananii bootaa baay'ee fudhatu jechuudha. Bakka baay'ee hin barbaadu bootutti xiqqoo singeessii siniin jechuu barbaade sananii innaa kana fakkaata eelichi bitadhaadhaa warri fedhii qabdanii siniin jedha. Sokkeetti isa kanammoo akka fedhii keessaniiti. Abbaa sadiitti sinii galuu danda'u, abbaa lamaatti sinii galuu danda'u. Garuu gatiin isaa 6,500 kana keessa homtuu hin jiru jechuudha. Homtuu hin deebine. Kanaan kanan biti amma garuu iyyuu 6,700 galee jira. Birrii 1,000 dabalata jechuudha. Innaa kana fakkaataa. Innaa kana fakkaata siniin jedha hordoftoota kabajamtoota Bashaashaa YouTube. Waan haaras immoo yeroo dhiyootitti waan arge waan si fayyadu innan hojjedha. Asiniifan gallakkise dheetanan yaada jira jechuudha. Sababan badeef immoo jiruun Itoophiyaa keessattis tokkoffaa hin ulfaata akka nu yaadnetti nuuf hin tasaaka'u. Garuu iyyuu yeroon achi turetti ijoolleen baay'een hin beektanii mukaan bira darbee nama biraa jajjabeessaa turedha. Cinaa dhaabbachaa turredha. Ammatti garuu YouTube kiyyarra hafuu kiyyaaf baduu kiyyaaf dhiifama sin gaafadha. Jiruutu xiqqoo haalli biyya keenya hoogalli amma haalli jiru namatti jijjiirama. Wanti hunduu wanti biyya keessa jiru akka dura gannee baane sanitti kunis kan dabale jira kan hin daballe jira. Sijjammaan Itoophiyaa keessatti hin dabale malee wanti kun hin qannase kan jedhamu tokko hin jiru. Akka nu assaabnu osoo hin taane akka Waaqayyo assaabedha kan ta'u jechuudha wanti maraayyuu. Silazii kanaafan badee jiruutu xiqqoo na balleesse jechuu barbaade tanani malee na dhukkubee yookiin maal taate yookiin maalti ishii qunname jettanii ijoolleen yaaddan baay'istaniitis yaadinaadha. Jira galata Rabbii haa ta'u waan nan fayyaadha hunda caalaa jechuudha. Maaliif fayyaanoo jiraate wanti hunduu ni argama jechuudha. Kana fakkaata Muhammad akkuma naguma ittiin achumaan callistee baddee gaafii nuraate na gaafadhu na haasofsiisii. Eenyu akka taate garuu iyyuu hin beekne beekta naaf hin galle. Eenyu akka taate naaf hin galle naa barreessiin jedha. Maqaan kee garuu Muhammad Alsheer. Akkasumatti fakkaate waan hundaa'u. Innaa kana fakkaataa waan sin barbaachisu koomantii irratti naa barreessadha. Ufeessinii deebisa jechuudha. Viidiyoon irra hojjedhee gabaabumatti kana fakkaataa. Kana caalas baay'isee haasawus turus hin barbaanne waan ta'eef guyyaa biraa immoo viidiyoo biraa isiniifan lakkise jechuudha. Viidiyoodhaan hin dhufeetu hin beeku waggaadhaafan guuta jechuudha. Erganii ofii kiyyaa viidiyootti gadi baade ifama isinirratti mammadde garuuyyuu viidiyoo darbee sheer nan godha. YouTube'n kiyyas akkuma duraaniitii hin qannase malee wanti inni dabale tokko homtuyyuu hin jiru jechuudha. Kana fakkaata haalli jireenyaa hoo jiraate nuti tolee dasnu'ee immoo viidiyoo ittaanutti wantoota akka TV, wantoota akka diishii, soofaa takkaan jechuudha. Sinittan agarsiisa gatii amma irra jirutti jechuudha. Hunda caalaa fayyaadha biyyi keenya fayyaa haa taatu siis fakkirtanitti fayyaa ta'aadha. Wasin barbaachisu immoo koomantii irratti naa barreessadha. Viidiyoon kiyya irratti ciao. Yeah.